Harka fuunee akkam jirtu kabajamtootaaf jaallatamtoota akkasumas hordoftoota chaanaalii Daree Show nagaan koo kabajaa bakka jirtan maratti sinaa ga'u jechaa egaan guyyaa irraa kan ammoo qophii baay'ee bareedaaf barsiisaa ta'e kan fayyaa keenya wajjin wal qabatu qopheeffadhee isiniif dhufeen jira. Keessumattuu barumsi koo guyyaa irraa ijoollee shamarranii baay'ee gargaara. Viidiyichaan gadhumaatti daawwadhaa nafeerraa kooti. Daree Show faaraa kan taatan immoo baga nagaan dhuftan jechaa chaanaalii Daree Show subscribe, like fi share gochuun na jajjabeessaa isiniin jedha. Dhaabbachuu yookiin Hafuu Marsaa Laguu. Marsaan Laguu yeroo hedduu kan shamarran umuriin isaanii waggaa 14 yookiin 15 irraa kaasee kan ji'aan yookiin guyyaa 23 hanga 35tiin kan dhufu ta'ee guyyaa 2 hanga guyyaa 8 kan turu yoo ta'u umurii 45 hanga 51 gidduutti immoo kan dhaabbatudha. Hafuun Marsaa Laguu bakka lamatti qoodama. Inni jalqabaa dhalatanii waggaa 16 booda yoo laguu arguu dhaabatan yommuu ta'u, inni lammaffaan immoo laguun itti dhufee ture yoo marsaa 3 isaa oliif gidduutti addaan cite yookiin hafedha. Hafuun Marsaa Laguu dhukkuba osoo hin taane mallattoodha. Uumama keessatti marsaan laguu mul'achuu kan hin dandeenye tokko umrii 13 gaditti, 2 wayita ulfaa, 3 wayita harma hoosisuu fi inni arfaffaan umrii 45 hanga 51 olitti qofadha. Marsaan laguu jiraachuuf inni jalqabaa kutaan qaamotaa kan sammuu keessatti argaman kan akka haayipootaalmasii fi pituutaariin haalaan hojjechuu qabu. Inni lammaffaan oovaariin fayyaa ta'uu fi hormoonota xannachaa kan kutaa sammuu keessaa burqaniif haalaan ajajamuu qaba. Gadameessi banaa ta'uu fi hormoonii oovaarii irraa burqaniif haalaan deebii kennuu qaba. Qaamoleen wal hormaataa gadameessaa gaditti argaman banaa ta'uu qabu. Haaluma kanaan uumamaanis haa ta'u dhibee adda addaa irraa kan ka'e kutaalee marsaa laguuf barbaachisan yoo hubaman yookiin yoo miidhaman hafuu marsaa laguuf sababa ta'u. Kanaafuu hafuun marsaa laguu seerota uumamaatiin alatti yoo mul'ate ogeessa fayyaa mariisisuun gaarii ta'a. Akkasumas dawaaleen qusannumaatiif kennaman tokko tokko keessumaa deeppoon darbee hafuu marsaa laguuf sababa yoo ta'e iyyuu kan sirratudha. Hubachiisa hafuu marsaa laguutiif keessumattuu umrii wal hormaataa keessatti jechuunis umrii 15 hanga 49 gidduutti sababni inni guddaan ulfa ta'uu waan danda'uuf ogeessa fayyaa mariisisuun gaariidha. Maddan irraa argadhee baruu Dr. Lammii Gonfaarraati. Egaan qophiin guyyaa har'aaf dhaabbachuu yookiin hafuu marsaa laguu irratti qopheessee isiniif dhiyeesse kan hangammaa ture. Chaanaalii Daree Show subscribe, like fi share gochuun dagatinaa isiniin jechaa qophicha qopheessee kan isiniif dhiyeesse Andarajjee Firrisaan ture. Qophii biraan hanga walitti deebinutti horaa bulaa deebinaa. Afaan Oromoo waliin haa guddifnuun dhaamsa chaanaalii Daree Show'ti.